سيداني ابن سلامين أمو أكم إشادة كبشور بادي يجي بربادني يا سلام يا سلام يا سلام إسلام أفرج بربادي أبشر إن شاء الله يسوع كريستوس نما جتة أمانتي يسوع كريستوس يرجمار ده أمانتي ilma namaati ergamaadha jettee amantee tamti sagalee namni bira dhaabbata shaayira lamni cufadhu ati sagalee lammi ati cufadhu سجل نبرن lammi sibiraati cufadhu bashara kisimiti qabatu inshallah abo sagalee kiyyanna geessami annaga yesus kristos nama ilma namaati jettee amantee Yesus Kristos ergamaadha garuu akka ilma namaa lafarratti foon hin dhalate jedhee amaneen ture. yeroo kiristaanummaa keessa jirtu moo ammoo yesus kristos nama jettee amantee taare amantee rabbii tokkicha jettee amantee wa alaikum salaam wa rahmatullah Amanee ايش ما شاء الله محمد عليه الصلاة والسلام ergamaa xumuraatiif ergamaa addunyaa guutuudhaaf ergaman ta'uu isaa amantee amanee. ما شاء الله wanni shaadaa qabachuutti si kaase maa inni Ani amantaa musliimaa baay'ee jaalladha nan kabaja. ayyee Kanaaf fedhanii wanni tokko wanni dhageesseefaa wanni dubbiseefaa islaamummaa qabachuutti si kaasee hin jiru wanni bira Assalamu alaikum Amo asdeebii keessan kutiniiti ay lakki silkiin naa bilbilaan tura. ayyee amma shaadaatti seenna bakka ammaa qoy viidiyoon ba'uu hin dandeessaa Viidiyoo ba'uu hin danda'u. viidiyoo ba'uu hin dandeessu salaam Hin danda'u. ayyee qoshi xiqqishoo na bira kaa'anii deeqaa wanni muraasaa fi shaadaa homo qabsiisaanii ayyee homo si qabsiisa bakka shaadaa Ayyee. quba kee mirgaa ol kaasishii galee Okay. quba kee mirgaa kana quba isa quba guddaatti aanu sana inshaallah Ayyee. inni godhiiti isin guddisa inshaallah ayyee ol qabiitii waan hin jedhu naa wajjin jedhi Ayyee. ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu wa ashhadu anna isa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu. waanuma nama afaan arabiffaatiin jedhe kana hiikasaa afaan oromootiin naa wajji jedhe ani ragaan baha Ani ragaan ba'a kan dhugaan gabbaramu kan dhugaan gabbaramu yookaan waaqeffamu yookaan waaqeffamu Allah tokkicha malee hin jiru Allah tokkicha malee hin jiru. akkasumas ani ragaan baha Akkasumas ani ragaan ba'a nabi Muhammad Nabi Muhammad garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbiiti ergamaa rabbiiti. akkasumas ragaan baha Akkasumas ragaan ba'a Isaan Isaan yookaan Yesuus yookaan Yesuus garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbiiti ergamaa rabbiiti. inni rabbis miti Inni rabbiis miti ilma rabbiis miti ilma rabbiis miti. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ربي سبات سيفا كنو إسلام ماتي سنتي جرتا
ربي إسلام ما رتي قسي هذا أبو وني إسلام ما تتنسينا كنا إسلام ما كيست اللي وني أمنوا قبل كنا أيه ربي أكتوكيتشتي إني أومان وهنداد أكتوكيتشتي كانت أمنوا الإسلام ما كيست وني برباجسو كنا ربي قسي هذا أبو أيه ربي أفتي سياق أبو ربي سياجالة إن شاء الله جبالو بيا كيسني مزيني جرامي مزيني إسلام مني مسلمة كنج جرومي أنا دبي أنجر أما مسكين لنا أي إن شاء الله كستانا مركز سينتا كاتا صلاة في وان إسلام ما كيسب برباچس إن شاء الله مركز سينتي برچون برباچس هذا أرثوذكسي مو بينتي تورتاتي بروستانتي را بينتي أي مسكالا قبضو ميري مسكالن كابو مكان كي أمورا أيه مكان كو أمورا مكان كي بريدا راس مانو أمان صفاتو مكان كي سيغلي أمانويل سنتاني أمان صفاتو ما شاء الله أيه بريدا دامي أمان بريدا أيه ربي قسي هذا أبو الرتي ما شاء الله أيوة سابري لام سقودا في إن شاء الله أيه ما شاء الله تبارك الله وبوليسك إنيا أمو بقرب بسي غرغاري آمين هذا كبتشودا في مليونو تتيو فدي كبا يادا غرو نمني مورتي كتتي أكاكي كان رفو نما ربيني تلچه في ربي سيفا تلچو ربي رتسي هاد أبو غدد أبو جباد إن شاء الله برمسا بردو برمسا تي حاجو ما مركز إيمو قوليتي إن شاء الله مركز غالي برد إن شاء الله أيه أيه وصل سنين اللي بركات داتي ربي سنا بركة جيسو إسانا مدوبة كان فولو قد يامو أرو مرة كاتي إن شاء الله بلو تجلق أبو قبدا كاتا صلاة وني إسلام ما كيستي إنما مسلمان رات دركما تو مرة كاسي دركما سرت هجرة مرة كاسي جتو قبل إن شاء الله كناف وانتو تغرغرا سيابر سيسا وانتي في سام فولو قد فولو سيدي بسني كيسان سيادو بسني أيه أيه طول عبدي جرتا عبدي يا رب عبدي دي بس مثلا دي بنوفا اياك ما شاء الله نموني اسلام ما داول برو بربادنو اسلام مان امنتي نغاتي امنتي namoota hundaa wajjinuu akkaataa itti jiraattu si barsiisuudha. Amantii haala gaarii qabaachuu, nama rahmata gochuu, nama garaa laafuu amantii kana si barsiisuudha. Kanaafuu kottaa gara islaamummaa. Islaamummaa qabaannaani sammuun keessan namaa gabroomuu jalaa bilisa ba'a. Sammuun keessan cinqii jalaa bilisa ba'a. Islaamummaa qabaannaan. Aakhiraatti illee ibidda jahannamaa jalaa najaa baatu. Rabbiin warreen tokkichummaa kan koo amananii Rabbiin inni waaqeffamuu qabu gabbaramuu qabu rabbi isa nu uume bichaadha isa waa hunda kana uume bichaadha jedhanii tokkichummaa koo warri fudhatanii jedhanii addunyaa irratti nageenya qabu jaa rabbiin addunyaa irratti nageenya qabu tasgabbiidhaan jiraata qalbii kee nagaa qaba sammuu kee nagaa qaba raahaadhaan jiraata yoo dhabdes yoo argattes rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam عجبا لأمر المؤمن جاني أمر المؤمنان ما جايب سيسا جدا أمر المؤمنا كنا مجمد سيسا جدا إن أمره كله له خير أمر إنما مؤمنا كن هندي إساتو إساف غاريدا أمر المؤمنا دا يودا بي إنوفسا أوفسو سنة من دارجة ربي برا يو أرجت ربي ساقلتي فت ربي قالت فتشو سنرت اللي من دارجة يرو هند نمري مؤمنا دا ربي ساتي وجه ولدها تاجرات نقول ربي تيامن يجو كنافو أمنتي نجا كنا جرى إسلام ما جتشو مكو ما يصير راكاكو نجا جتشو ربي اللي جافا جرى إسلام ما تجافا نما وامو جرى نجينياتن إسواما جا ربي والله يدعو إلى دار السلام ربي جرى نجينيات إسواما namni ko rabbi isa uume wajjin nagaan qabu yoo ta'e
eenyu wajjin nagaa qabaachuu hin danda'u. Uumaa isaatii wajjin nagaa hin qabu. Isinii galee uumaa isaa hin tokkichoomsine, uumaa isaa hin gammachiisne taanaan eenyu wajjin nagaa hin qabu namni. Jalqaba namni ati gammachiisuu qabdu. Jalqabni wanni ati gammachiisuu qabdi, wanni ati carraaquu qabdu Rabbii tokkicha. Rabbii tokkicha ofitti gammachiisuudha. Waan Rabbi sirraa jaallatu hojjechuudha. Ilmi namaa namuma. Si galee? Kanaaf barumsa baradhaa. Islaamummaa keessatti barnoota wanni bakka guddaa qabu. Namni waa barate hin badu. Namni waan baranne taanaan sammuun isaa gabroomaadha. Horiidhaaf gabroomaa, namaaf gabroomaa. Nama horiidhaaf sagadu jiraami. Nama hantuutaaf sagadu jiraami ko. Nama hantuuta waaqa godhatee hantuuta waaqessu jira. Sammuun isaa gabroomee hantuutaaf. Hantuuta waan namni waan ajalaa fitta jedhee wanni godhu kana biyya qaroomte jettu biyya gurguddaa biyya Ameerikaa kana keessatti hantuuta nama waaqessu jira. Hantuuta waaqa godhatee waaqessee sagadaaf. Sa'aaf sagada. Sa'a akka isaanii hin qalamne godhee sa'aaf sagada. Sa'atu nu fayyisa. Sa'atu nu dhukkubsa. Sa'atu nu roobsa. Sa'atu waan garaagaraa nu godha jedhee sa'a beektuun isa dhaltii jechuudha. Sa'a horii. Kanaaf nama sagadu jira. Sammuu isaa kanaa gabroomse jechuudha. Kanaafuu waan akkasii irraa gabroomuu jalaa Rabbii tokkicha isinuma bichaadhaaf gabrooma. Warri gadiin ilma namaatiin waaqa jedhee ilma namaatiif gabroomu nama akka isaa qaama saalaa qabu. Fakkeenyaaf kiristiyaanonni Yesuus Kiristoos waaqa jedhanii itti amanu. Yesuus Kiristoos jechuun ilma dhiiraati miko. Ilma dhiiraa nama akka keetiiti. Macaafa kiristiyaanaa keessatti illee nama, kitaabolee addunyaa kanarra jiru keessatti illee nama. Nama gaarii namummaa isaa keessatti nama filatamaa ta'edha. Isinii galee nama gabroomee nama akka isaa qaama saalaa qabu nama akka isaa